Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalallugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Dubartiin tokko yeroo jaalalaa fi dhiira tokko wal agartu yookaan yeroo beellama jalqabaa isii fi jaalallee isii kanaan wal arguuf deemtu yeroo jalqabaatii fi dhiira tokkorraa maal hubatti wal argaa beellama jalqabaa sun irratti maal fa hubatti kan jedhu wajjin laallaa hanga xumura sagantaa kanatti akkana wajjin turtan namumarraa kabajaan isin gaafadha. Maarree hordoftoota koo linkii waa'ee jaalala dhugaa irratti hundaa'ee argachuu fi www.jaalallugaa.com jedhurraa linkii ajjal isinii ka'aa achirraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo jalqaba dhiira tokko wal agartu dubartiin tokko dhiirarraa maal fa hubatti maal fa argitii argiinsa jalqabaa sunirraa maal fa argat. Jaalala keessatti hubannoon yeroo jalqabaatiif namni si jaalatu sirraa argatu murteessaadha jechuudha. Arga ijaaratiin wanni inni argee sirraa jaalatu yookaan ammoo wanni isiin argitee sirraa jaalattu yeroo jalqabaatiif yeroo wal argitan murteessaadha. Yeroo jalqabaatiif yoo jaalalaaf wal beellamattan dubartiin akkaataa kee amala kee haala kee kan hunda sirraa hubatti. Argiinsuma jalqabaa irratti argiinsi jalqabaa wanni isiin sirraa argitu kuni dubartii biratti murteessaadha. Wanni jalqabaa fi dubartiin tokko sirraa argitu yeroo jalqabaatiif sirraa argitu murteessaadha. Yeroo jalqabaatiif yoo si agarte waa addaan baafachuuf amala kee haala kee akkaataa kee beektee addaan baafachuu fi dubartiin kanarratti baay'ee beekamtuudha. Dubartoonni waa'ee kee kaatuu hin beekne yeroo jalqabaatiif yoo si wal argan waan sammuu isaanii keessatti hafuu jira. Fakkeenyaa fi haala kee akkaataa kee kan hunda isaaniif kun murteessaadha. Amala warri irra beeku yeroo jalqabaatiif si argan akkam nagumaa nagaa si gaafatan sanboota waan kan keef ijumaan laalaniiti waan kan kee beekanii. Kanaafuu wanta kanaa akkamitti uf eeggattee yeroo jalqabaatiif yeroo beellama jalqabaatiif deemtu akkamitti uf eeggattee deemuu akka qabdu. Yeroo jalqabaatiif dubartiin tokko yeroo si argitu ijuma isiitiin si ilaalti. Wanni yeroo jalqabaatiif yeroo dubartiin si argite baay'ee irratti xiyyeeffattee sammuu isii keessatti hafu dhiira tokkorraa yeroo jalqabaa wal argite wanni dhiira suni sammuu isii keessatti hafu maal faa dhiirri kun ammoo maal godhu qaba. Yeroo jalqabaatiif dubartiin tokko yoo si wal agartu akkaataa uffannaa keetii, akkaataa qulqullina qaama keetii, akkaataa bareeduma keetii, boca qaama keetii kan hunda ni ilaalti. Kanaafuu yeroo jalqaba dubartii wajjin beellamattee deemuuf deemtu qulqullina qaama keetii eeggachuun baay'ee barbaachisaa. Kanaafuu qulqullina qaama keetii uffannaa kee uf bareechitee deemuu qabda. Yeroo uf mul'iftu yeroo isi duratti argamtu bareeddee urgooftee uf midhaassitee kophee kee irraa jalqabee hanga rifeensa keetitti keewwattee akka gaarii bareeddee mul'achuun dirqamaa jechuudha. Kanas baay'ee tokko laalanii kanarratti xiyyeeffattee ufii kee bareechitee qulqullummaa kee eeggattee dhiyaachuun dubartii biratti sammuu isaanii keessatti inni akka baay'ee tokko uf qulqulleessee deemaa inni qulqulluudha ka jedhu sammuu isaanii keessatti hambisaa jechuudha. Kanaafuu urgooftee bareeddee dhiqattee uffattee deemuun barbaachisaadha. Fuula keerra gammachuun akkaataan ati isii wajjin yeroo dubbattu itti seeqattu kolfiinsi ati fuula kan kee irraa mul'atu kunillee sammuu isii keessatti hafa. Akkaataan ati itti dhiyaattu fi itti dubbattullee murteessaadha jechuudha. Kanaafuu seequmsaa fi fuula gammachuutiin argamuu qabda. Fuula gammachuutiin achi duratti isii duratti mul'achuu qabda. Fuula gammachuutiin isii duratti mul'achuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo dura dhaabbattu akkaataan ati itti dura dhaabbattu akkaataan boca qaama keetii fakkeenyaa fi ufitti amanamummaa nama qabu fakkaattee ka waan tokko dhiira fakkaattee duratti mul'achuun barbaachisaadha. Dubartiin tokko dhiira tokko konfidaansii inni qabu yookaan ammoo ufitti amanamummaa inni qaburraa kaatee isa jaalachuu jalqabdi. Inni nama agartee ufitti amanamu akkaataan inni itti deemu akkaataa dhiiratii ka jedhu akkaataan inni taa'uuf itti dhaabatullee akka dhiiratii ka jedhu sirraa hubatti. Kanaafuu akkaataa qaama kee itti dhiyeessitu yeroo haasoftu nafa kan keetiif qaama keetillee hunda boca qaama keetillee uf eeguu qabda. Fakkeenyaa fi akkana kan jettee bira taa'u osoo hin taane akka dhiiraa qorixammettee laphee kee dhiibdee dura taa'uu qabda jechuudha. Qoma dhawattee ofitti amantee biratti dhiyaachuu qabda. Akkaataan uffannaa kee ati itti uffattus akkaataan itti uf bareechitutti akkaataan boca qaama keetis baay'ee tokko murteessaa. Kanarrattis xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Yeroo dubbattu ija keessa si ilaaluudhaan ofitti amanamummaa kee isii ibsuu qabdaa jechuudha. Yeroo wajjin haasoftu suuta jettee relaaks taate akka warri faranjii jedhu yookaan ammoo osoo hin jarjarin osoo hin rifatiin suuta jettee ija keessa ilaalaa
wajjin haasa'uun murteessaa. Inni ufitti amanamummaa qabana wajjin deemuu fi na barbaadaa ka jedhu ergaa dabarsaa fi akkaataan ati sagalee kee itti baaftu yeroo isii wajjin haasoftu akkaataan sagalee kee itti baaftus baay'ee murteessaa. Akka namni si jaalatee fakkeenyaaf namni loluu fi namni sirbu tokko akkaataa tokko sagalee hin baasu. Kanaafuu akka nama isii jaalateetti sagalee kee yeroo dubbattu dubbii kee keessatti lallaaffistee akka jaalala si ibsituutti mul'isuu qabda. Akka akkaataan agartee waa hunda waan qaama keetii irra jiru waan alaa jiru sirraa laaltii jechuudha. Irra hedduun waan alarraa ijaan agartee itti mul'atu. Kanaafuu waan alarraa isiin agartu kan itti bareechuu qabda. Ammoo kan biraa yaada dubbattu keessatti illee nama agartee gaarii, nama agartee nama rifatu, nama isii jaalachuu danda'u, nama egerii wajjin bultii ijaarrachuu dandeettan akkas taate itti dhiyaachuu qabda. Kanaafuu dubartiin waan kana irratti dandeettii cimaa qabanii jechuudha. Dhiira irratti dhiira tokko wajjin yoo wal birgaan akkuma kaameraa jalqaba yeroo footoo kaafatu kaameraan qarcama godhee qabu yeroo jalqaba si bira geettee dubartiin tokko dhiira tokkorraa waa baay'ee hubachuu fi miira kee hubachuu fi dandeettii kan kee beekuu fi baay'ee dandeettii qabanii. Kanaafuu wantoota armaan olitti dubbadhe irratti xiyyeeffachuudhaan dubartii tokko wajjin yookaan ammoo jaalallee kee wajjin yeroo beellama qabaatte akka gaarii akka wajjin dabarsitan abdii guutuun qabaa. Maarree hordoftoota koo viidiyoodha asuma irratti xumuraa hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti subscribe like gochuun dagatina. Nagaatti.